وجينا شفنتو في No jechuun أنا هذا feemasiin jaartii lama hin fuudhaa jedheeti. isi warri dura fuutan kun mee isin laallaa fuudha feemasiidha isinillee. Kenna jaartii feemasii miti gaafa fuunellee nama irra loluun qabu. Kenna footoo jedhamaa wal loltani akka waan Geetaachoo loluma Tigree famii bara gaddaa wal lolte santa marga gamanaa qoodameetiin biraa biroo faamiliin kun kinniisabsiisa ta'e walitti murtaa. Haaraa homaan ta'uu maal jechuun maa bultii fi miidiyaan garaagaraa. Na jechuun deeggaraa mataa ofii qaba. Amma warri makii deeggaru akka irratti hin fuune yoo barbaade warri si deeggaru bakka fuudhe shari'aan akka fuudhe yoo jedhe lolle ma waliin lolle addaan hin fottoo inni dhaabni bakka lamatti akka qabsoo Oromoo. Gaafa reedii fuudhee nagarree lolli waggaa lama deemee bara. Gizee haati birootiif reedii wal lolamta waggaa lama deemee lolli. It's no glove. Sima. Thank you. Atiin Gizee reediif haati biroo wal lolamta lolli waggaa lama deemee gizee girisaan bakka lamatti mormi lamaaf wal lolanii godha. Oromoon kana miruu irrattu torbe balaa bollol diruu hinuu gaafa baate maa azaan goota torbe batakkaafi. Oromoo biratti ruuhi raga sabar waan akka bultii namaa mi'aawu. Oromoo irrattu torbe balaa bollol diruu hinuu gaafa baate maa azaan goota torbe batakkaafi. Oromoo biratti ruuhi raga sabar waan akka bultii namaa mi'aawu jiru. Ajaan akka bultii namaa keessatti oo'adha Oromoo biratti. Toppin the top agenda bultii namaa keessatti na ilaagu. Hundu yaadu amantaa isaa kennata taa'e mana banante. Agen abbaan kennatu maal rakkoo qaban. As normal. Gabaa baatee morman dhoofatan jedhanii mire. Tema. Girbaaf ba'anii morman dhoofatan akka jedhan san beektaa. Alammaaf yaadan qabu jedh nama waliin nan buusinii. Garuu fuulduratti lammaffaa hin fuutaa? Lakki. Warra keessaa meeqafaa fuudha? Amma warra keenya hundi isaaniitu lama lama qaban. Ana tokko hiyyeessi gajaartii takka. Baazariin kiyya sadii qabu. Abbeeronni kee hoo? Araa baay'ee qabanii akkasuma isaan illee kalama qabus hin jira akka sadii qabus tokkos. Bakka warri keenya akka tokko amma illee warra keenya keessa hiyyeessa nu qabu gajaartii takka. Bakka haa dabalannu kottu taphatu waan zariin teenya irra dhuftee waan ilaawwata akkaan ta'e uumaa abaarsa qabna. Sirratti ilaallaa let's go. Ibiddatti na ooftee dubartee uumii saree. Ay ati bubbulte jedhee tan haarawa. Ati bubbulte nyaatte illee obse waa. Ay ati bubbulte jedhee tan haarawa. Ati bubbulte nyaatte illee obse waa hedduu argitee. Amma sa'a kana isiin illee si taraddaatee yaada. Jiitu wallaggaa welcome. Tatakkadeette miti dullatti waggaa dhibbaaf diidamaa masaanuu irratti hin taraddaatu bar. Akka lubbuun keessa jirtu haa irraddu. ታስረዳለህ አንተ ታስረዳለህ እኮ ሲታስረዳው ይገባ Ana taraddaatu jedhee quraana qaraatii seensisee bakka arbaa wotuluuta qara'uu didde naan galu jette bakkeessa. quraana buustee mi wayita siin sitti iyyuu fuutee bakkuma sana akkana jala qabda Naan galuu jette kiyyoo meeqa?
waan naan ati waan isin barbaaddu guunnaan fedhin isii maal ati waan isin barbaaddu irraa hin hir'isin waan mara yoo guutteef jirti san caala maal feeti maal barbaaddi fi ta'u injii sodaa ani an fayyaala sabar ibsi shaakene maal barbaaddi hin beeku bar waan isin barbaaddu san hin beeku waan isin barbaaddu wallahi ani waan isin barbaaddu waan biraa osoo hin taane fedhii shamaraa takka guutii fi jechuun fedhii yoo jedhan fedhii waan sanii osoo hin taane akka isaan itti barbaadan jireenya jechuun rabbiillee gaafa lammaffaa dabalatu lachuu wal qixxeessuu hin dandeetta. anamma wal qixxeessuu hin danda'u dhiisi kaayoo hin dandeenye. Chiggiru zaano yoo wal qixxeessine gaafa kaatu gaafa qabrii kaatuudhaan cinaa tokko bichaan kaataa jedhan. bar wal qixxeessuun kun abbaabaan loonjii ilmi namaa uumamaan amalli garaagaraa dandeettii irra qaba waan ta'eef wal qixxeessuu hin danda'u. Mana ijaartii nama qabu amma rabbiin siif laaffise wal qixxeessuu jechuun yoo amma uffata takka sanaa bitte uffata takka sanii bitte asitti nyaata takka yoo bitte achitti nyaata bittaaf galgala takka yoo as bulte galgala takka achi turuutu wal qixxeessuu seeraa sana jaaladallee wal qixxeessuu. Eshi amma hayyee uffata rakkoon qabu uffata tanallee bitte sa'ilee hin bitta gatii wal qixxaatillee hin bitta rakkoon qabu nyaatallee tanallee buddeena bittee tanallee buddeena bituu dandeessa homaa rakkoon qabu waan sanitti walii gala gaafa ijaarraa takka bira dhayxu yoo takka ramooyaa qabaatte yoo tuun takka moo laaftuu taate akkami wal qixxeessaree bakkeen bakka ifaa jee ofiitti hin bulani. Yoo takkarra mooyaa qabaatte namu akkuma mooyaa ofitti argatu qaama gochuu waliin cinqita. Rumma gaafa kana rabbi walitti buute walitti hin buune. Amma jaartiin gariin tama waan ati ka'ee jettuun sharritti fudhattee dandeessitti wannoo jettuu jira. Gariin taati osoo aarii qabdu sirraa wannoo jettuu jira. Tanaan wal loltee tanaan nagaa taata. Wal qixxeessinee shari'aan bareega wal qixxeessaa jedhe yoo guddoollee tumte xiqqoo tumuu qabda xiqqoolee tumte guddoo tumuu qabda si galee. Yoo guddoo kofalchiifte xiqqoolee kofalchiisuu qabda. Yoo wal qixxatti si kolfuu didanate amma cinaa tokkoon kaafamte mun kaafamte. Ay akkasii miti. Akkasii miti wal qixxeessi jechuun bakka ati maal gochoo awwala qooyi akkasii jedhu jaartii warra fuudhee gaafannam warra fuudhee gaafadhu. Warra lama fuudhee kun akkam jaartii awwala irra jaalatamoo jaartii awwala irra jaalatamoo jaartii boodaa irra jaalata. Jaartii biyyatti jaartii boodaa irra jaalata. Maa taftab jettee ganamaan kaatee buna dhaabdituun ifatteemi ganama galgala dhoqqee haru waggaa meeqa waggaa 30 waggaa 20 haraa jirti dadhabde tuun humna ho'ituun ganamaan kaatee taftab jettee bakka buna dhaabdee buna kanatti aannan gootee sukkaara gootee itti kenniti dhiiraaf saree takka gararraan haftu bakka waan mi'ooftu nyaataniif irra jaalata. Minti soddaa kijibu. Jechuun jaartiin awwalaallee tokkoffaa namni tokko jaartiin awwalaa waan jaarsa barbaaddu gootee jaarsii gammachiisuudhaaf dirqama qabdi. Yoo kasan gootu ta'e jaarsi neekisti ka lammaffaa caalsisee hin jaalatu. Yoo hidhuma yaadatu yookiin ammoo kama awwalaa sana irra jaalate malee siigalee akka awwalaa osoo jaalate maa irratti fuudhu? Yoo jaalate maa irratti fuudhu? Amma warra lama fuunu jenne malee maa irra fuudhaa miti fedhii. Ka yoo ka awwalaa mushkilaa wayii waan qabduuf irratti fuudhu. Ir'uu wayiitu jira jechuudha. No. Ati nama fakkeenyaaf rasuulli kenna jaartii baay'ee qaban jaartii awwala irratti waan jaartiin ta duraa irruu qabduuf ta lamaffaa irra fuudhe.
نجار ليس ما تابو ما في ديتي إنسان برا يتري أسمتي ولا جارتي لما كابو سفرة كثيرية كذا أنت أبدي tana jechuun fakkeenya isaan nuuf fakkeenya kennare isaan igalee saniif siin jedhe. أما حكمي كيف سينون دندن وتأمر ريالتي Jaartii awwalaa irra jaalata namni bannaati. أتجارتي أول رجالة متلمذات زفوته Gaafa fuudhee sitti himu yoo ka fuudhe ta'e. أما مثل ما Wallaahi jaartii awwalaati. Maaliif beektaa jaartii awwalaa kana jechuun lamisaale ati bar normaal namni tokko dargaggeessi tokko takka jettee jiruu tan ta'e isii waliin jammartee bar jiruu siireessi faamilii ماشي waa hedduu waliin dabarsa jiruu tana keessatti kan rakkattee waliin dhukkubsattee waa hedduu argitee ilmaas mi'aa faamiliis awwalaa waliin argita waa hedduu waliin argita. Soo sababa kanaaf awwalaa san irra jaalata koofeete illee ta duubaa dhuftullee yoo awwalaa sun badii hin qabaate yoo akka inni fedhu san hin ta'iniif jaartiin takka jaarsi akka inni fedhu ta'uuniif dirqama. Galee jaarsi yoo inni taa'e jedheen asii achi taa'uu qabdi taa'e jennaan ka'uu qabdi. Jaarsi ilmi dhiiraa tokko dubartii irraa waan barbaadu ajaja dubartiin jaartiin isaa ajaja fudhatu kabajuudha. Waan inni barbaadu guunnaaniif san booda yoo rakkoon biraa jiraate malee wanni jaartii gara biraa naan kun jiru si jedhee. Kanaafuu taawwalaa jaalata dhiirri. Nama fedhillee ta'u. akka jaartii irratti hin fuuneef dubartiin maal godhuu qabdi Hukmii kana keessa siin deemu dhiise kana. Jaarsi dhiira dhaaltuu takka irraa waa dhabee na caqas. Dhiirri tokko dhaaltuu awwala fuudha irraa waa dhabee miti ta biraata fuudhuuf. Namni akkasaa jedhu malee. Maal dhabemee dhaaltuu takka irraa fuudhee dhaaltuu takka shamara takka ta'uu wala fuudhee jedhu. Yoo ilmaan baay'ee barbaade yoo faamilii biraa horachuuf barbaade namni gariin akka kabira yaaduu danda'a akkasii yaaduu danda'a garuu ama dhuguma yoo jenne shamarra awwalaatii fi shamarra ta'e garii fuutu tun maal garaagarummaan isaanii wannuma dhumatti. tokkomaa hundi Saniin sanuma obboleessa. Mintin lolii gurraachallee ta'ee diimaallee ta'ee saniin sanuma wallaahi. saayizii waliin caalu akkuma caammaa Laa hawla walaa quwwata. Hawaasa dambaalagii rabbi isaan nerdi. aboona gaalooli guyyaa jummaa soddaan saree Si malis baalageen soddaa baalagee rabbi na abaare. Qillee taa'u. Astaghfirullah. Takka jaarsi kiyya lama anatu sitti himaatiin eegalchii naan jette reefitan. Atuu namaan ka soddaa arabsi talaalachi jazba. Soddaa kiyya kabajamaa fi jaalatamaan biyya jira maal asirraa godha.
Tekstii ani kamalis ni bana barabbo. Abshira shawarranti na abshira. Gaafif deebii si YouTuber na gaafattan isin argeera. So warroon gaggaafachuu barbaadan achirratti deemate ammallee YouTube keenya dhaqaatii fatoo keenya jalatti komantii godhaa gaafii barbaadan achira jala kaaya. Booda isin hojjedhee isin gadhiisa jechuudha.